Gosa barnootaa hundumaa jalqaba ammaatti A+ kan itti fidde. Adama Science Technology University tufanii barumsa na laatu. Garuu barumsa isaan laatan keessaa kan hin jaalladhu tokko iyyuu hin jiru. Kan hin jaalladhu Finfinnee iyyuu hin jiru. Itoophiyaa keessa hin jiru. Waggaa dhufu International Center for Theoretical Physics Trieste magaalaa bareedduu Italy keessattidha. Waggaa tokkoof kan hin barane booda immoo MIT waggaa 5 PhD argadheera. Digirii lamaan kan itti eebbifamte. Filosoofii mataa kootiin fakkeenyaaf yookiin akka gadaa filosoofii fa'aa. Tofii gosa kan beekutti digirii jalqabaa fudhattee digirii lammaffaa kan fudhattu yookiin maasters jechuudha. Akkamitti digirii jalqabaa irraa digirii sadaffaa MIT University isaa acceptance rate isaa naannoo %5 nama dhibba keessaa 5 caalaan fudhatuun qeerroof qarreen keenya baay'inaan barumsa irra turre. Isuma dhugaa dubbachuuf qeerroon Oromoo tokko tujar carraa gahaa qabaatee amma argadhe kana seema xiqqoo kana jechuudha. Seema xiqqoo kana tuun argatee wanta inni ta'uu danda'u bakka nan bu'a jedhee yaada kanatti nan gammada. Qaroo mukkuuf jennee haasofnanii.